lapheen namaa wangeelaaf akka hin bitamne kan gootu, wangeelaaf akka hin jiraanne kan gootu, wangeela akka hin dhageenye kan gootu, humni Luusifar maqaa Yesuus Kiristoos caabi maqaa Yesuusiti, caabi maqaa Yesuus Kiristoositi, caabi maqaa Yesuus Kiristoositi, caabi maqaa Yesuus Kiristoosin si waraanneer diigam dargaggoonni wangeela akka hin dhageenye kan gootu, haawwonni wangeela akka hin dhageenye kan gootu, abboonni wangeela akka hin dhageenye kan gootu, laphee isaanii dhagaa kan gootu maqaa Yesuus Kiristoositiin caabirra kadeesi maqaa Yesuus Kiristoositiin, kadeesi maqaa Yesuus Kiristoositiin maayikataalabaa jaalabaa diyaabos, kadeesi maqaa Yesuus Kiristoositiin, kadeesi caabi laphee dhagaa keessaa maqaa Yesuus Kiristoositti, caabi keessaa maqaa Yesuusitti, caabi keessaa maqaa Yesuusitti maayaalafaa daanamas waaqayyoon laphee akka dhagaa keessaa baasetan akka laphee akka foonii namaaf nan kenna jedhe. waaqayyo namoota keessaa laphee akka dhagaa akka cabsuuf meen kadhanna, laphee akka dhagaa isa wangeela akka dhageenye godhe sana waaqayyo akka keessaa cabsuuf hin kadhanna. cabsi keessaa jennaani waaqayyoon cabsi keessaa isa dhagaa sana keessaa cabsi, ani laphee akka dhagaa baasetanii laphee akka foonii namaaf nan kenna jedha waaqayyo. kanaaf waaqayyo akka keessaa cabsuuf dargaggoota keessa, haawwota keessa, abboota keessa, saba magaalaa kanaa keessa waaqayyo akka rukutee cabsuuf hin kadhanna. waaqayyo hin cabsa waan ta'eef guutummaa biyyattiirra namni wangeela yommuutti himu, yommuu namni wangeela namatti himu lapheen namaa wangeelaaf deebii ishii jedhu akka kennuu danda'u, akka abboomamu wangeelaaf, akka ajajamu wangeelaaf, akka sodaatu wangeelaaf, akka itti amanu Yesuusiif hin kadhanna. caabi keessaa jennaan laphee dhagaa ta'eetu dhaga'uu didu, caabi jennaan hin cabsa waaqayyo waan ta'eef maayikataalabaa jaanaamaa diyaabos maqaa caalu maqaa Yesuusiin, maqaa caalu maqaa Yesuusiin laphee dargaggootaa qabdee kan jirtu, haawwotaa qabdee kan jirtu, dantiyoollotaa qabdee kan jirtu, kan abbootaa qabdee kan jirtu maqaa caalu maqaa Yesuusiin si abboomna. caabi keessa Yesuus Kiristoositiin caabi wangeelatti akka isaan gufuu ta'an kan gootu, wangeelaaf gurra isaanii akka hin kennine kan gootu, wangeelaaf ishii akka isaan hin jenne kan gootu humni Luusifar maqaa Yesuus Kiristoositiin caabi, maqaa Yesuus Kiristoositiin caabi, maqaa Yesuus Kiristoositiin caabi, maqaa Yesuus Kiristoosiin caabi. maayaa kaalafaa chaanaa maadiyaabos relava jana maira lulava jelava diabos relava credeleve geneme diabos kan cabeya ta'u maqaa Yesuusitiin, kan cabeya ta'u maqaa Yesuusiin, kan cabeya ta'u maqaa Yesuusiin. humni Luusifar laphee namootaa qabee kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabeya ta'u, maqaa Yesuusiin kan cabeya ta'u, maqaa Yesuusiin kan cabeya ta'u. wangeela akka isaan dhagaaniif maqaa Yesuus Kiristoosiin lapheen isaanii bilisa haa ba'u, jireenyi isaanii maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa haa ba'u, gurri isaanii wangeela haa dhaga'u, gurri isaanii wangeela haa dhaga'u. isa dhagee hojiirra oolchuu haa eegalani, isa dhagaan hojiirra oolchuu haa eegalani. wangeela kanaaf abboomamuu haa eegalani, wangeela kanaaf abboomamuu haa eegalani, wangeela kanaaf bitamuu haa eegalani. wanti isaan daangessu kamuu kan cabe haa ta'u, maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u, maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u, maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. sammuun dhalootaa bilisa haa ba'u, sammuun haawwotaa kan abbootaa kan dargaggootaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa haa ba'u, maqaa Yesuusiin bilisa haa ba'u, maqaa Yesuusiin bilisa haa ba'u, maqaa Yesuusiin bilisa haa ba'u. sansalanni jireenya isaanii qabe hundi kan ciccite haa ta'u, maqaa Yesuusiin haa ciccitu, maqaa Yesuusiin haa ciccitu, maqaa Yesuusiin haa ciccitu, maqaa Yesuusiin haa ciccitu, maqaa Yesuusiin haa ciccitu. waanjoo garbummaa jalaa haa baani, waanjoo du'aa jalaa haa baani, abaarsa bara baraa jalaa haa baani, du'a bara baraa jalaa haa miliqani. abbaa isaan gargaari, nuun akkuma baaste isaanis baasi,
nuun boqonnaa akka nu kennite isaaniifis boqonnaa kenni yommuutti yaa Waaqayyo gooftaa fuuldura keetti argamnutti yaa Waaqayyo ayyaanni kee nurratti haa buufatu hafuurri kee nu haa tottooqu ittiin baanee immoo namoota baay'eedhaaf wangeela himuu akka dandeenyuuf nu gargaari namoota baay'ee yaa Waaqayyo gara mana keetti fiduu akka dandeenyuuf ati nu gargaari kiyyoon keenya yaa Waaqayyo gooftaa darbatame duwwaa akka hin deebineef yaa Waaqayyo gooftaa kiyyoon nuti darbannu hundumtuu yaa Waaqayyo gooftaa akkuma yaa Waaqayyo qurxummii qabduuni kiyyoo isaa galaanatti darbee qurxummii qabee yaa Waaqayyo qurxummii danuu fudhatee deebi'u maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin yaa Waaqayyo nus immootu yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kee yommuu itti baanee too facaafnu biqilee dachaa hammachuu akka dandeenyu ati nu gargaari biqilee dachaa hammachuu akka dandeenyu nu gargaari yaa Waaqayyo harka duwwaa akka hin deebine nu gargaari yaa Waaqayyo jura hammarranne akka gallooti nu gargaari yaa Waaqayyo warri na doobaatanii ba'an yaa Waaqayyo gooftaa warri min sanyii baatanii ba'an bo'aa facaasanii gaafa garuu gaafa ga'u garuu biisii isaanii yookaan nadoo isaanii baadhatanii kolfaa gammadaa galan jedha sagaleen kee yaa Waaqayyo gooftaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin kolfaa gammadaa galuun nuuf haa ta'u kolfaa gammadaa galuun nuuf haa ta'u kolfaa gammadaa galuun nuuf haa ta'u nadoo keenya baattannee galuun nuuf haa ta'u harka duwwaa akka hin deebine nu gargaari ayyaanni kee nuuf haa baay'atu guutummaan miseensa waldaa kanaa yaa Waaqayyo gooftaa harka duwwaa hin deebi'ini ayyaanni kee safaana haa ta'u humni kee safaana haa ta'u saganticha yaa Waaqayyo gooftaa yaa borurraa eegalleetti fufnu irratti harki kee nu faana haa ta'u jidduu keenya irratti argami nu wajjiniin ta'i ati nu gargaari waan nu gargaartuuf ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuusitiin ameen haleluuyaa Yesuusiif galanni haa ta'u Yesuusiif galanni haa ta'u ameen ameen nagaa waltanii Yesuus haa ulfaatu ameen ameen gaa Waaqayyo nu gargaara Waaqayyo Waaqa isa nu gargaaruu qabna galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha mee sagalee Waaqayyo irraa lafa tokko walii wajjin laallee sagantaa keenya kadhataa kana hin xumurraa haleluuyaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa isaa 3 irraa akkas jedha Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa hin massiifneen isaanitti of mul'ise guyyaa 40 akka isa argan godhe kana booddee mootummaa waaqaas isaanitti in dubbateedha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha ameen ameen kutaa kana keessatti Yesuus du'a isaa booddee jedha du'ee ergaa awwaalame ka'ee booda du'a isaa booddee karaa mamii tokko hin qabne shakkii tokko hin qabneen jechuudha galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u ameen ameen Yesuus inni guddaadha namoonni yeroo sanatti gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa karaa mamii tokko kan shakkii tokko hin qabneen argani galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u ameen ameen Yesuus inni guddaadha Yesuus ka'ee jira kan jedhu gurra isaaniitiin dhagaan gaafa gurra isaaniitiin dhagaan maal ta'uu eegalanii amanuu dadhaban kun akkamitti ta'a tuni ta'uu hin danda'u inni dhuguma hin kaane jedhanii bartoonni isaa maal jedhanii amanuu dadhaban galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha gaafa isaan amanuu dadhaban Yesuus du'aa hin kaane jedhanii gaafa isaan amanuu dadhabanii gooftaan Yesuus Kiristoos karaa isaan mamuu hin dandeenye galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u ameen ameen Yesuus inni guddaadha karaa isaan mamuu hin dandeenye karaa qabatamaa ta'e isaanitti of mul'iseedha galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha du'a isaa booddee jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa mamii hin qabneen isaanitti of mul'ise guyyaa 40 akka isa argan godhe galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u ameen ameen ji'a tokkoo fi
bulii kudhan guutuu Yesuus Kiristoosin argan arguu bichaa miti qaqqabatan qaqqabachuu bichaa miti waliin sooratan galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u ameen ameen Yesuus inni guddaadha waan kaleessa wajjin ta'aa turan hundumaa wajjin ta'e akkaataa kaleessatti isaan barsiisaa ture hundumaa isaan barsiisee maal jedheeni waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti dubbate waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaanitti hime waa hundumaa erga isaan barsiise guyyaa 40 isaan wajjin erga ture guyyaa 40 itti erga of agarsiise erga isaan shakkii keessaa baani erga isaan mamii keessaa baani du'aa ka'uu isaa erga amananii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan biraa gara samiitti ol fudhatame galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha isaanii wajjin otoo jiruu jedha yoo guyyoota 40 kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyoota 40 du'a isaa booddee kana keessatti isaa wajjin osuma jiru bartoota isaa wajjin osuma jiru waan tokko isaaniin jedhe irra deebi'ee ammallee isa kaleessa barsiisaa ture isa kaleessa itti himaa ture sana isa kaleessa itti haasa'aa ture sana isa immoo duraan abbaan kakuu moofaa keessatti afaan Yuu'eel raajichaatiin dubbate sana har'as immoo irra deebi'eetoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartootatti du'a isaa booddeellee bartoota yaadachiise galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha lakkoofsa 4 irratti akka jedha hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti akka jedha isaanii wajjin otoo jiru abdii abbaan koo isiniif kenne isaan isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemii hin bayinaa jedhee isaan abboomee galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha egaa amma isaan isin barsiise sana isa waa'ee isaa oduu dhageessan sana yookaan immoo jecha waa'ee kana dhageechan sana haga ijaan agartanitti yookaan haga isinirratti raawwatamutti maaliin ta'inaa deeni Yerusaalem keessaa hin bayinaa galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha haga isinirratti raawwatamutti haga isinirratti wanti kun mul'atutti Yerusaalem keessaa hin bayinaati eeggadhaa ittiin jedhe galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha waa'ee kana dhagaanii jiru barsiifamanii jiru afurri qulqulluun akka jiru itti himamee jira abbaan bara afaan Yuu'eelitiin afaan raajicha Yuu'eelitiin itti dubbatee jira gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee kana kaasee sirriitti barsiisee jira ani dandeema ani yommuu deemu immoo kan isiniif dubbatu kan isiniif falmu kan isin wajjiniin jiraatu kan waa'ee koo hundumaa isiniif ibsu gara keessaniin dhufadhee maal godheera barsiiseera waa'ee kana tiyoorii dhagaan yookaan immoo jecha dhagaanii malee wanta qabatamaa waan argan hin qabu osoo Yesuus lafa kanarraa hin fudhatamin afurri qulqulluun gara biyya lafaa kanaa hin dhufne waan ta'eef waa'ee afura qulqulluudhaa hin dhagaan malee waan tokko hin beekan kanaaf isa dhageessan kan hamma isinirratti raawwatutti maaliin ta'inaa deeni Yerusaalem keessaa hin bayinaa Yerusaalem iddoo kadhataati yookaan mana Waaqayyooti yookaan mana sagadaati iddoo kanaa hin bayinaa fuula koo barbaaddachaa tura haganan isiniif ergutti haganan isiniif dhiisutti isa isin gargaaru isa isin wajjiniin ta'u kana isa humna isiniif ta'u kana isa gaachana isiniif ta'u kana isa simboo isiniif ta'u kana haga isiniif ergutti maaliin ta'inaa iddoo kana hin socho'inaa na barbaaddachuu hin dhiisina galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha jedhee isaan abboomee itti dabalees Yohaannis bishaanin cuube isin garuu guyyaa baay'ee otoo hin turini hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu ittiin jedhe galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha akkuma Yohaannis Yordaanos keessatti sin gatee Yordaanos keessatti sin cuube sana laga guddaa keessa sin seensisee akkuma inni achitti sin cuube sana amma immoo wanti kan biraa kan sin cuubu gara keessan dhufa galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u kan ittiin cuuphamtan kan keessa seentan akkuma galaanaa sanatti keessa lixxanii galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u kan keessa dhokattan humna kan siniif ta'u gaachana kan siniif ta'u abbaa kan siniif ta'u gorsaa kan siniif ta'u karaa kan sinitti agarsiisu kan isin barsiisu dhufee aga inni isin cuubutti galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u guyyaa muraasa eegaadhe ameen ameen galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha eegaa iddoodhaa hin ka'inaa eegaa iddoo keessan gadi hin dhiisinaa eegaa
dhaabadhaati eegaa galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus guddaadha. Ameen ameen. Haalelooyaa. Kan akka Waaqayyoo keenyaa hin jiru. Eeggadhaadhi. Maal hafuurri qulqulluudhaan aga cuuphamtanitti. Waan tokko yaadadhe galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Galaana keessa gaafa seente galaanni akkamsi godha? Siraasa amiin. Siraasa bakka. Humna kee hundumaa fudhatee galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Hafuurri qulqulluunis gaafa gara namaa dhufu akkuma galaanni nama sana jechuudha. Galaana keessa hoggaa seente galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Jireenya kee keessa galee si sochoosuu eegala. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Humnaa si caalee si sochoosa. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Akkuma galaanni humnaa si caalee si sochoosu sana hafuurri qulqulluun dhufee gaafa sirra buufatu. Hafuurri qulqulluun dhufee gaafa si keessa seetu si sochoosuu eegala. Jireenya kee sochoosa. Eenyummaa kee sochoosa. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Waa'ee kana gooftaa cuuphaa Yohaannisiin gaafa wal qabsiisu na ajaa'ibe. Achi dabarree gaafa hojii argamootaa boqonnaa lama keessatti dhaqnee gaafa laallu jarreen gaafa hafuura qulqulluudhaan guutaman akkamtaan jedhanii jedha macaan qulqulluun akka nama sakkaaraami sakkaaraami amal hundeedha dhaabachuu dadhabee galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Dhaabachuu dadhabee bakka hin gatansara. Galaana cimaa keessa gaafa seente humna ittiin dhaabattu hin qabdu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Guddaa siraasa. Humna ittiin keessa dhaabattu hin qabdu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Hin gatantaranii jedha. Dhaabachuu dadhabanii bakka. Gaafa inni dhufee isaan cuubu, gaafa inni dhufee isaan irratti dhangala'u, gaafa inni dhufee isaan argatu, galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Anaaf isiniifillee maqaa Yesuus Kiristoositiin ayyaanni hafuura qulqulluu kun nurratti haa dhangala'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin cuuphaan hafuura qulqulluu kun nuufillee haa ta'u. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Cuuphaan hafuura qulqulluu akka cuuphaa bishaanii yeroo itti gara gooftaa dhufnu cuuphamnu al takkitti miti. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen ameen. Ammas galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Har'as borus haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yeroo hundumaayyuu ayyaana kanaan hafuura kanaan cuuphaa hafuura kanaan yeroo hundumaayyuu guutamuun maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'u. Inni gaafa dhufe jireenya namaa jijjiira. Inni gaafa dhufe humna namaaf kenna. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Asumarratti lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen 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 ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Hafuurri qulqulluun dhufee gaafa isinirra buufatu maal taatu jedha? Humna godhattu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Lallaaftuu akka yaadnoodha. Eenyu maqaan isaa? Phexros. Yesuusii kana wajjin jirtan lakki isa wajjin hin jiru. Yoo gara fan argaa jira kaa gara faasan sodaate. Yoo itti tufan argaa jira. Yoo akka malee isa godhan argaa jira. Baay'ee sodaate. Anallee akkasina godhu jedheeti. Atillee namicha kana wajjin jirtan lakki jedhe. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Nama sadi duratti ani beeku jedhee Yesuusin waakkate macarrashaa irratti hin kakate. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Nama akka Phexrosi nama muraasa kan nama takka dubartii takka footti Yesuus hin gane. Hafuurichi dhufee gaafa sarara buufatu jagnaa isa godhe. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen ameen. Humna isaaf kenne gurguddootaaf hoo dhaabate, beektotaaf hoo dhaabate. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Moototaaf hoo dhaabate. Yesuus isa mukarratti fannistan santu kana hojjate. Isatu kana godhe. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Hafuurichi gaafa dhufe humna argatta, humna ittiin lallabdu, humna ittiin eenyummaa Yesuus beeksistu, humna ittiin aboo Yesuus agarsiistu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Haleluuyaa. Nu barbaachisa. Ameen. Anaaf isiniifillee hin barbaachisa. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti dhugaa baatuu koo
intaatu isaaniin jedhe. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Hamma handaara lafaatti maal taatu dheeni? Dhugaa baatuu koo intaatu. Yesuus gooftaadha jedha achillee dhaqee. Maal shakku waan sodaatu hin qabu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Yesuus gooftaadha. Akka Yaaqoob erga furichaan tuqamanii jarri bakka jireenya isaanii raafataniiru. Yaaqoobiin Yesuus gooftaadha suma jedhu osoo waa'ee Yesuus labsu morma isaarra. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ariifatee gara gooftaa deemi. Hallelujah. Karaa qaxxaamuraa ittiin gara gooftaa argateewu. Karaa ittiin boqotu argate galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Hinduu isinitti fakkaataami? Yookaan immoo waan isa balleesse waan isa ajjeese isinitti fakkaataami? Inni immoo karaa qaxxaamuraa argate galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Jireenya biyya lafaa kanaa keessa karaa ittiin hiikkatu, karaa ittiin biyya isaatti galu galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Karaa ittiin boqotu, karaa carraa argate galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Carraa guddaa argate. Ergamoota keessa dursee deeme galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Akka Yihudaa gooftaa badheetti gurgurre. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Dursee deeme bakka. Habee carraa qabeessa inni. Ergamoota hundi keessa hangafa deeme bakka galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa kabajee deeme. Gooftaadhaaf ulfina laatee deeme. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Anaaf isiniif illee maqaa Yesuusitiin nuuf haa ta'u. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dursine osoo waan biyya lafaa kanaa hin tacamaallaqin, waan biyya lafaa kana keessatti osoo waan biyya lafaa kanaan waliin makin gara gooftaa deemuun nuuf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Akkuma yaammamne kanatti, akkuma bilisa baane kanatti, akkuma qulqulloofne kanatti osoo mammakamin galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Hallelujah. Dubbii kana dubbatee utuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Duumessis isa simate. Ija isaanii duraayis hin dhokateedha. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a isaa booddee karaa mamsimne guyyaa 40 erga isaa itti of agarsiisee booda gisee ol ba'ullee galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Namoonni baay'eetu dhaabatee salaan. Osuma isaan argan isaan biraa. Haga dhufee duumessi isa simatutti. Haga duumessi dhufee isa dhoksutti galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Ajab jedhanii otuma isaan dhaabatanii ilaalanu olii dhufee ergamoonni galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Utuma isaan karaa inni ittiin ol ba'e sana ija hin buqqifatin galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Nuufillee osoo carraan kun nuuf ta'ee jedhanii osoo isaan hawwan. Osoo nullee akkuma inni deeme kanatti osoo deemnee osuma isaan hawwan. Ija isaanii buqqifachuu dadhaban osuma garas ilaalan galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kunoo namoonni uffata adaadii uffata lama isaan bukkee dhaabatan dhufaniidha. Ergamoonni Waaqayyoodhaa dhufan. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Yaa isin namoota Galilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ol ilaalatti jirtu? Yesuus inni isin biraa gara Waaqatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara Waaqatti ol dhaquu isaa argitanitti immoo deebi'ee dhufuu isaa hin argitu ittiin jedhe galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus deebi'ee dhufa. Yesuus deebi'ee dhufa. Yesuus deebi'ee dhufa. Yesuus deebi'ee dhufa. Anaaf isiniif Yesuus deebi'ee dhufa. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Akkuma kinoo horroonni fudhatamu waggaa inni asii ol ba'u argitan kanatti akkuma kanatti immoo deebi'ee dhufa. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Dhokachuudhaan miti Yesuus kan inni dhufu. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Hundumti isaanii osoo ilaalan. Warri waraanan illee guyyaa sanitti osuma ilaalan. Guyyaa du'aa ka'utti hundumtuu hin ka'u waan ta'eef. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Cubbamoonnis hin ka'u, qulqulloonnis hin ka'u guyyaa sanatti. Cubbamoonni firdiidhaaf, qulqulloonni immoo jireenya bara baraa argachuudhaaf. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen. Hundumtuu hin ka'u. Warri isa waraanan illee isa arguuf jiru. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Guyyaa inni deebi'ee dhufu sana ulfinaan gaafa inni dhufu sana ergamootaa wajjiniin
ulfina isaatiin bifa waaqummaa isaatiin deebi'ee gaafa inni dhufu sana kan gaafa san isa garafes kan isa waraanes kan isa fannises galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Hundi isaa arguuf jira. Ameen. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Isaanii wayyoo nutti dhufe wayyoo osoo isaan jedhan nuuf immoo wayyoo nu dhufe jechaa ililchina. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf. Ameen ameen. Boqonnaan keenya nu dhufe abdiin keenya nu dhufe kunoo inni nuti abdannu suni kunoo inni nuti eeggachaa turre suni nu dhufe inni boqonnaadhaaf boqachuudhaaf gammaduudhaaf isaa wajjiniin jibbaroota kumaatamaaf jiraachuudhaaf galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesus inni guddaadha. Ara haleluuyaa. Gooftaan gooftaadha. Yesus galanni isaaf haa ta'u. Deebi'ee dhufa. Jecha tokko jedhe Yesus. Akka ijoollee abbaan qabne bakkeetti isin hin dhiisu. Deebi'ee dhufeetan isin fudhadha. Achitti kan aantutu baay'ee na gammachiisa. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Edduma ani jiraadhu isinillee jiraattu jedhe. Ameen. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Dakka edduma Yesuus jiraatu nullee jiraanna. Ameen. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Eddoodhuma ani jiraadhu isinillee maal taatu nuun jedhe jiraattu. Waaw. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen. Akkam nama gammachiisa. Akkam namatti tola. Isaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaaf ulfinni guddaan haa ta'u. Gooftaan haa ulfaatu. Yesuus haa ulfaatu. Ameen. Gooftaan haa ulfaatu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin carraan kun isin argatu. Akka warra kaanii wayyoo jechuu miti. Guyyaa sana ililleedhaan, guyyaa sana gammachuudhaan, guyyaa sana gammaddanii duumessa keessatti ol butamtanii isa simachuu akka dandeessaniif ayyaanni kun maqaa Yesuus Kiristoos isinillee argatu. Maqaa Yesuusin hunduma keenya argatu. Warra isaaf hamma dhumaatti dhaabatan akka taanuuf warra muudaa hin qabne, warra xurii hin qabne guyyaa sanatti waldaanii xurii fi muudaa kan hin qabne ta'uu qabdi sagalee Waaqayyoo. Xurii fi muudaa warra hin qabne taane dhaabanni hamma dhumaatti warra isa eegan akka taanuuf ayyaanni Waaqayyoodhaan nuuf haa baay'atu. Gooftaan sinaa eebbisu. Dubbii kanaan sin eebbisee jira. Sagalee kanaan sin eebbisee jira. Maqaa Yesuusin eebbifamaa. Sagalee Waaqayyoo humna hojjetuuf keessaa qaba jedhee akkuma dubbatu sagaleen kun maqaa Yesuus Kiristoosin sagalee kanaan sin eebbiseera. Jireenyi keessan sagalee kanaan haa eebbifamu. Manni keessan sagalee kanaan haa eebbifamu. Hojiin keessan sagalee kanaan haa eebbifamu. Abdii jiraataa kanaan eebbifama. Abdii barabaraa kanaan eebbifama. Ulfina kanaan eebbifama. Ayyaana Waaqayyootiin eebbifama. Ayyaanni Waaqayyoo sin argatu. Ulfinni Waaqayyoo sin argatu. Simboo Waaqayyoo sin argatu. Karoorri Waaqayyoo sin argatu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Eebbifamaa maqaa Yesuusitiin. Eebbaaf ta'a maqaa Yesuusitiin. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Borsaa sadarraa sagantaan inni eegala. Waaqayyoo sin haa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa maqaa Yesuusitiin. Jabaadha. Nagaadhaan galaa.